Shabaka mobaayilii riyaala 60 fi akkasumas riyaala 30 fi zeenii riyaala 60 hidhattanii aappii isiniif dalaguu dide aappii akka ajaa'ibatti isiniif dalagu isiniif qabadhee dhufeetin jira. Aappii kana bakka nan buufadhaa isiniin jedha duwwaa buufadhaa. Isteeppii ani isinitti argisiisu duwwaa hordoftanii akka ajaa'ibatti dalasiifatuu dandeessan jechuudha. Aappiin kun yuuzarneemii fi paaswordii illee hin qabu jechuudha. Isteeppii ani isinitti argisiisu duwwaa hordofaatii daqiiqaa muraasa keessatti dalasiifatuu dandeessan jechuudha. Osoo birrii takka hin baasin jechuudha. Warreen shabakaan keessan isiniif dalaguu dide jechuudha. Hanga dhuma sagantaa keenyatti yoo nu hordoftan harka keessaniin dalasiifatuu dandeessan jechuudha. Otoo karaa barumsaa isiniin dabarsiniin duratti obboleeyyan chaanaala kanaaf haaraa taatan hundi keessanuu subscribe godhaa mallattoo notification irra kaa'aa. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Akkasumas barumsi kun akka nama hedduu bira ga'uuf like tuqaan isiniin jedha. Yaada qabdanillee komentii jalatti nuuf barreessaa. Hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaa. Amma kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Nan deebi'aa na eegaa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Aappiin kun akkuma argitan asirratti dalagaa jiran amma keessa seeneen jira. Aappii kana eessaa akka buufatan gara boodarratti kan isinitti himuta jechuudha. Aappiin kun update ta'ee dhufe jechuudha. Akka ajaa'ibatti dalagaa buufadhaatii itti fayyadamaan isiniin jedha. Aappiin kun isa kana jechuudha. Amma kiyya dalagaa jira akkuma argitan kun magarraa'ee jira jechuudha. Akka ajaa'ibatti dalagaa jira jechuudha. Akkuma argitan asirlee lakkaayaa jira jechuudha. Kun akkuma argitan MB meeqarra akka jiru ilaalaa jirtan. Isiniif gala jedhee yaada. Kanaaf akkamitti akka dalasiifatan isin argisiisa jechuudha hiriyootan kiyya. Yoo aappiin kun akkanatti isiniif baasuu dide sakandii takkaaf waayifaa namarraa shabbakatanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti jechuudha. Kunoo bakka inni mobaayilii 60 jedhu kanarratti yoo akkanatti inni isiniif baasuu kan didu ta'e maal gootanii bakka tuqaa sadeen kanarra dhuftanii jechuudha. Yeroo tokko ofirratti cuqaastanii sana booda gadi buutanii asirratti jechuudha. Update bakka jedhu kanarratti cuqaastanii update godhatanii jechuudha. Hamma kiyya update ta'ee waan jiruuf update godhuun na hin barbaachisu jechuudha. Rakkoo hin qabu irraan deebaa jechuudha. Okay. Kanaaf isin kan isin irraa eegamu jechuudha. Amma asirratti kan gubbaa kana asuma irratti dhiifattanii jechuudha. Akkuma argitan amma out select save harka jiru kana asuma irratti dhiiftanii irraa hin jijjiirtanii jechuudha. Asuma irratti dalagaa jechuudha shari'aa hundaanuu. Okay, amma eessaan irra kaayyannaa ka jettanilleen fakkeenyaaf mobaayilii kun amma asirratti dalagaa jira. Mi'aan amma stooppii godheetiin isin argisiisa jechuudha. Amma kun stooppii yoo godhe malee asiin naaf hin tuqamu. Maaliif dalagaa jira waan ta'eef stooppiin godhan amma. Amma kunoo akkuma isin argitan dhaabatee jira jechuudha. Start jechaa jira jechuudha. Kanaafuu amma yeroo inni akkanatti isinii dhufe maal gootan asirratti cuqaastan jechuudha. Irra kaayyatuuf jechuudha. Akkanatti isiniif bahaa jechuudha. Kun amma isiniif yoo bahuu baate update godhaa isiniin jedhee jira jechuudha. Kanaafuu yeroo inni akkanatti isiniif bahee mobaayilii eessan irra kaayyannaa jettanii kan rakkatan osoo hin rakkatin jechuudha. Mobaayilii 4,300 warri hidhate kun akkuma argitan 4,300 gara 1,100tti warri ergitan jechuudha. Kan 1,300 dhibba takkarratti ergitan isa kanarra kaayyatanii jechuudha. Kan duraa sun akkuma beekamu dhaabatee jira jechuudha. Kan 440 kanarratti ergamu sun dhaabatee jira jechuudha. Hin dalagu sun. Okay. Kana lamaantu dalagaa jechuudha. Kun akkuma argitan amma asirratti mobaayilii riyaala 60 baakeej ka jedhu kana tokkoffaa kanaa fi lammaffaa kanarratti sirritti dalagaa jechuudha. Inni lammaffaa kunillee sirritti dalaga. Garuu tokkoffaa kanarra yoo kaa'atan sirritti isiniif dalagaa jechuudha. Akka saarukatti zeenii riyaala 60 illee akkasumas ni dalagaa jechuudha. Kan biraa dabalataan immoo mobaayilii riyaala 30 kan amma dhufellee akka ajaa'ibatti dalagaa jechuudha. Eessarratti dalaga kan jettan kun asumatti gadi buutan jechuudha. Kan namni 8,299 kuma takkaa fi dhibba takkarratti kan ergitan jechuudha. Isa kanarratti dalagaa jechuudha. Akkuma beekamu kunoo innilleen asirra jiraa jechuudha. Kana asirratti dalasiifatuu dandeessanii jechuudha. Mobaayilii riyaala 30 namni qabdan asirratti tuqxanii starti gootanii dalasiifatuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Kanatti aansee immoo zeenii eessarratti dalagaa kan jettaniif zeenii riyaala 60 illee gadi buutanii kun asirratti akkuma argitan zeenii riyaala 60 unlimited jedha jechuudha. Kan daangaa hin qabne jechuudha. Isa kanarra kaayyatanii jechuudha. Guyyaa 30f akkuma argitan kunoo asirratti guyyaa 30f jalaa jira. Zeenii kanarra kaayyatanii asirratti dalasiifatanii jechuudha. Akka warri zeenii jechuudha. Akkasumas aappiin kun waa baay'ee dalagaa jechuudha. Update ta'ee eega dhufee waa baay'ee dalaga. Zeenii riyaala 25 illee ni dalagaa jechuudha. Kun akkuma argitan asirra kaatan isallee gadi buutanii jechuudha. Kan riyaala 25 illee kan hidhattanii qabdan yoo jiraattan unlimited ka jedhu kanarra kaayyattan jechuudha. Gadi buutanii jechuudha. Isa kanarra kaatanii sirritti isiniif dalagaa jechuudha. Karaa kanaan akka ajaa'ibatti isiniif dalaga hordoftoota kiyya.
Mee an amma fakkeenyaaf moobaayiliin keessaa qabaa fuuluma keessan duratti irratti cuqaasee isin argisiisa. Amma kuni akkuma argitan kun asirratti jechuudha kanarra kaadhaan isiniin jedhe ka tokkoffaa kanarra kaadhaan isiniin jedhe mee isumarra kaayetiin isin argisiisa yeroo tokkoo fi irratti cuqaasna. Sana booda akkanaan fuula kana qabatee isinii dhufa. Amma ilaala asirratti dhaabatee jira. Asirratti illee dhaabatee jira. Uleen kunis deemaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu kan nurraa eegamu asirratti gadi buunee start bakka jettu kanarratti yeroo tokko ni cuqaastu. Sana booda bifa kanaan akkanatti diimatee nutti mul'ata jechuudha. Akkuma argitan kunoo gubbaa kanaan barbaadaa jira jechuudha kunoo akkuma argitan amma dalagee jira jechuudha akkuma argitan sirritti dalagee jira amma magarraa'ee jira jechuudha kunoo asirratti illee akkuma argitan connected jedhee jira jechuudha wal qunnamee jira jechuudha kanaafuu akka kanaan dalasiifatuu dandeessanii jechuudha aappii ajaa'ibaati akka saarokatti dalaga obboleeyyan kiyya sirreeffadhaan isiniin jedha aappii fi rakkatinaan isiniin jedha guyyaa guyyaan baroomsa wal fakkaataa kana fakkaatu chaanaala kanarraa ni argattu jechuudha bifa kanaan sirreeffatanii itti fayyadamuu ni dandeessan isteeppii xiqqoodha jechuudha daqiiqaa muraasa keessatti sirreeffatu ni dandeessaniin isiniin jedha. Aappii kan orjinaala isaa telegiraama kiyyarraa argattan telegiraamni kiyya chaanaaluma kana jala bakka baatu jedhu jala jira achi jala buufadhaa dhaqaatii buufadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoo kana ilaaltanii eegatu murtanii chaanaala dinkii fi barsiisaa keessan kan bilaashaa baroomsa isiniif kennaa jiru kana jajjabeessuuf jechuudha baroomsa dabalataa akka isiniif gadhiisuuf jechuudha chaanaala kana sabiskiraayib gootanii mallattoo notifikashinii irra keessanii akka nu hordoftan abdii qabna jechuudha yaada qabdanillee komentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jedha viidiyoon barnoota akkuma beekamu kun as keessa baay'eetu jira jechuudha deemtanii waan barbaadan akka keessan sirreeffatuu ni dandeessanii gar fuulduratti illee baroomsa ajaa'ibaa chaanaala kanarratti isiniif dhiyeessina jechuudha baroomsa qulqullina sagalee qulqulluu ta'een akka isiniif galutti akka nama hundaaf galutti qooqa nama hundaaf galuun asirratti isiniif dhiyeessina gar fuulduratti bal'inaan jechuudha ammaaf chaanaala kana sabiskiraayib gootanii akka nu jajjabeessitan kabajaaf jaalalaan isiniif gaafanna viidiyoo keenya illee piliis laayik tuquu hin dagatinaan isiniin jedha asumaan wanni isin beeksisuu barbaadu chaanaala keenya lammaffallee irraas buttanii jechuudha chaanaalis bakka jedhu kanarratti cuqaastanii akkasuma kunoo chaanaalli keenya jala jira jechuudha oksijiin miidiyaa jedhee jira isa kanallee sabiskiraayib gootanii baroomsaa fi gorsoota adda addaatu keessa jira asirrallee nu hordofuu hin dagatina kunillee chaanaala keenya kunoo maatii 3,000 fi wayii qaba jechuudha kanarrallee nu hordofuu hin dagatina akkasumas guruppii telegiraama keenyallee warra hin qabne abaawot bakka jedhu irra cuqaastanii jala kanaan ol buttanii jechuudha bakka telegiraam jedhu kanarratti cuqaastanii nu hordofuu keessan hin dagatina yeroo kamiyyuu jechuudha baroomsi narraaf qabadde immoo asumarratti kan raawwatu ta'a baroomsa yeroo itti aanutiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa